ati akkamiin yaadda garuu maammeen security magaalaa keessaan qabu humna isaa dadhabsiise magaalaa keessa isa galche yaada jedhurraa barka ati teettee waliin mari'attu yeroo inni dhufe akkana goon yeroo dachaas ol seene yeroo maammee wajjin dhufe dirqim goone maammee inni irraa kafalalla way taati yoo ka ati itti mari'attutu security kiyya akka ta'e hin beeku. Ati jirta mootii maal akkamiin naan galle dubbiin? Dhaga'e waan ansiin jedhu amma waan ansiin jedhe sii ta'a amma. Hayyee badaboo. Warra wajjiin fandaatumtu guutuu qopheessii waamii wali qabiitii na eegi dachaasin fidee sii dhufa humna ijaartee phaap jettuun san sii kadhee didde dhaabii jedhee didde hin dhaabanaan jette waadaan haasente maaliif uf duuba deebite maaliif na kadde maaliif na ganta anaafiisi akka ati dachaasin narkaa fuutuun si laala deemus malta waan dhaamattu qabda hawaasatti waan dhaamattu qabda ummatatti waan dhaamattu qabda. Olsi ergulleen ni mala. Fadha ibsattee bilbilu jira. Akkami? Maamme. Qophooftee siin jedhe guyyaa irraa beellamni kennaa irraa qophooftee? Qophaa'ee gaa'ee maali qophaa'ee miti biikootti mucaa waan qophaa'u maali haruusan godhaa? Waan gootu siimu? Haruusan godhaa mucaa fi biikootti siin jedhe dafiiti. Garuu. Waan siidhamu. Ila ibsaan qaba jettee nama of duuba keessee. Mucaa waan dubbii garagaltee immoo saafisii beeki bakka jirtu nan beekaani. Dhagaa isiifan hima. Warra wajjiin lafa dhiittu fi warra wajjiin magaalaa keessa utaaltee fandaatumtu san. Maal jechuudha? Tokko nambisin. Tokko nambisin waamadhu. Laa ani hin dhufa. Ani hin dhufaati. Dhaabii jirta mootii maal akkamiin naan galle dubbiin? Dhaga'e waan ansiin jedhu amma waan ansiin jedhe sii ta'a amma. Hayyee badaboo. Warra wajjiin fandaatumtu guutuu qopheessii waamii wali qabiitii na eegi dachaasin fidee sii dhufa. Maal haasa'uu turte? Na booda maal haasaa turte? Kaleessa maal haasaa turte? Dhaga'e. Dhaga'e sitti himaan. Maammee akka ta'e nan beeytu ati jedhe. Bayaa fi gala kee jalan jira maal irratti walii galle naafi ati dachaasiin fidii walii gallaa koo na eegi ati eenyu taate mana si fida ani bo eenyu ati eenyu oli eenyu ati ibsaadhaami. Dhaga'e ibsummaa fi ibsaa ta'uu biyya siin agarsiisati amma ati maal godhu? Waan gootu siimu? Waan gootu siimu? Shuggutii fidiiti. Shuggutii fidiiti feetu bittee. Na dhaga'e. Na dhaga'e haasa'u kiyya dhaga'e yookaan beekadu immoo. Aboo ani qabdaadha dubbii waan takka dubbii biraan fedhu namni. Shuggutii fidiitii dachaasiin fudhu xumuradheen jira haasa'u kiyya. Eenyu inni innis dhiiraa baran dhiiraa akka kiyya mana itti fidaan. Haasa'e mana dhageettii sabaata magasidiisa jettee yaade ani maqaa uummata maqaa hawaasaaf jecha hawaasa kabaja sii qabuuf jaalala siif qabuuf jecha waadaa seenee gasidiisa jedhee murteeffadheen ture garuu akka angadis hin dhiibne humna ijaaruun na addubuuf yaaluun tankaarfii narra fudhachuu yaaluun nagaa kan akka angasi dhiibne kan godhe ibsaa ta'uu atis as keessa sajjari atis as keessa beeki tole tunni dalaydiimi hin dalaydi beemaan lamatta waan dhaamattu jira ol erguun kee deemuun kee ni mala deemus malta waan dhaamattu qabda hawaasatti waan dhaamattu qabda ummatatti waan dhaamattu qabda ol si ergulleen ni mala si dubashuu jira dachaasa beebi dachaasa leenja kiyya dubbadhu siin jenne nama waan dhaamattu qabdaa ibsaa ani waanin an barbaade siimu dachaas si gadhiisee ibsaa to'achuu qofa
yaanni kee garuu inni ani nagaan barbaade ture nagaan gassi dhiisee hojii kanas dhiisee hawaasa kiyya dura waadaa seenee akkuma dura ummata waadaa seenee sanitti bilisan nagaan araaramne hojii jiraannaa barbaade araara kiyya kan fedhin akka gadisi dhiifne kan hin fedhin ibsaadha mee inni dhiira akka humna ijaarate akka argitee mana duwwaa keessa deemee fandaa dha'u lafa dhiitu unu dachaas kana jiran kam isin argitan kana narka jira araaramuuf qophii xumuradheetiin ture garuu asiin araara jedha asii waan biraa dalaguun mammee adduubi tangarfii irra fudhadhu mammee dhabamsiisi an tortor joka eenyu dhabamsiifte eenyu taate eenyu atiisiin jedhe eenyu natti himame eenyu natti hima eenyu dhabamsiiftamee natti hima eenyu akkamii yaaddamme isin eenyu akkamitti na dhabamsiisuu yaaddamme nagaa fi na jenne hunu mucaan kana nagaa feetanii dachaas kana ani maamme kuni dachaasii keessani tole ibsaa maammee akkana godhi ibsaa maammee addoomi taphatti maammeen adduubamaa taphatti maammeen gabamaa akkana isinii gadhiisaa siyyoo yaaddan jaarsi nu jidduu bahee rakkoo jiru nu jidduu fixu malee akkanumatti waliigallee maaltu keessa isa deebise ibsaa waliigallee jaarsas qopheeffadhu manguddoo qopheeffadhu jedhe jaarsan qopheessine ibsaan hin qopheessine humna biraatiin na eegu yaal ani bayaa fi galti nyaataa fi dhugaatiin kiyya bar ibsaa wajjiin jira hawaa caasan kiyya jala jira sikuriitiin tiyya jala jirta horii naa eeydiya ani maaf hin mammee ta'e ka kana addaan hin baafanne ka kana hin to'anne na hima mee warra zala teettanii baap jettan sun xurxur dhaabaa isinii mee jira nagaa feetanii dachaasiin feetanii essay dachaasiin feetanii nagaan deema atis ibsa humna ijaartee paap jettuun san dhaabi sii kadhee didde dhaabi jedhee didde hin dhaabanaan jette waadaan haasente maaliif uf duuba deebite maaliif na kaadde maaliif na gante nagartaga anaabiisi akka ati dachaasiin narkaa fuutuun si laala humna ijaartee sin nagana jechuudha mucaa kana akkan galaafadhu sin na taasisaa jira gocha ati dalaydutu waan ati dalagaa jirtutu akkan anisa nyaad akkan isa dhabamsiisu na taasisaa jira jechuudha humna maal ijaartaa mi magaalaa kana yoo walitti deebifte asii miti addunyaa tana guutuu yoo walitti dabalatte deemiti Tiraamp irraa wannoo fudhadhu wanna namatti darban san wanna inni namatti darbu san isarraa yoo fudhatte waan akka nan gootu ijaanuu na agarsiisu anas si dhabamsiise dachii jalaa ol ba'e samii si gabbu'e gamanaan si dhufe anas si dhabamsiisa sillee maana gante akka ilmoo namaa walii dhaamne walii beellamne akka dhiira walii galle wanni uf duuba si deebis humna ijaaratu maaltu si naqe nagaa barbaada jennee mi anuuyyuu harka si kennadhe sittin uf kenna hoodhu mucallee hoodhu nallee hoodhu si jedhe siin jedha qophaa'ina eegii siin jedhe guyyaa irratti ati akkamiin yaadda garuu maammeen sikuriitii magaalaa keessaan qabu humna isaa dadhabsiise magaalaa keessaa isa galche yaada jedhurraa barka ati teettee waliin mari'attu yeroo inni dhufe akkana goon yeroo dachaas ol seene yeroo maammee wajjin dhufe dirgim goone maammee inni irraa kafalalna wayita ati yoo ka ati itti mari'attutu sikuriitii kiyya akka ta'e hin beektu eenyu akka ta'e hin beektu ati maaliif nama si heddummaate waan ta'eef nama si hedduu ta'e waan ta'eef irraan beektu si jala jirra rafeen bulle anis qaxxii ilaallachuu jira bar wallaalaan an se'in doofaan an se'in doomaan an se'in qalbiin mana kee bulte mana kiyyallee bulte qalbiin mana kee bulte mana kiyyeessa bulte amma gara feete hulaa feete kootu humna achi ijaartee
Maammeen gaa harka si seenee bar akkanuma harka duwwaa sii dhufa dachaa sin qabatee dhufa. Mangistii bira deemnaa miree waliyyii kenna bar achirraa sitti na dha'a. Kaane bira dhayinee mucaa kenninaa. An tortoru. Nan beektu ishee julka dhabama. Eenyuun akka ta'e ati namuun argineeyyuu boo. Karakkoo qabu isaa kanaayyuu miti. Karakkoo qabu sii. Kabbalaa kana hundaan nu ga'eessi. Ka akka mucaan kun lubbuu isaa akka ba'u taasisaa jiru leensi. Annarra silaarra nagaan addaan galle araaramne addaan ban. Faana kiyya na dha'uun na doorsisuuf yaaluun na dhabamsiisuuf yaaluun nageenya hin fidu. Yoo jireenya kee booresse malee yoo jiraasi awwaale malee yoo abi maatii guddifachuun barbaaddu ati nageenya buusuun barbaaddu. Mucaa kana yoo sii kenne nageenyi buune sii wayyu. Haga sangootu amma booda wal amantiin hin jirtu. Uf duraafuun siidhaa malaa uf duraaf amma booda araara buufne nagaa naa kootu manatti ka jedhu sun hin dalgunu biratti jaarsa qopheeffatte bakka silaa godhamutti hin jiru iyyuu nageenyaatti dhabamuu qabdaa yoo ibsa. Hin jiru. Anaafisi wal seena si'achi. Abbaa rabbii irraan si raa'aan. Nama kijibuun sobanii nama nyaatuun durafe. Durafe qalbii ati baatee galtuun sanas isma qaba bara. Yooni si ol yaade malee si gadi yaadu. Akka mammee ta'e ganan si argisiisa yoo akkasaana. Ganan wala garraayyuu ganaa tankarfi jiru walirra fudhannaayyuu asii achi. Na eeggadhu wayita baatu, wayita seentu, wayita deemtu. Ani bar nageenya naawayya jedhetti isas gadhiisee hawaasa kiyya dhiifamoonni gaafadhe atis dhiifama naa godhi tole jettee haa ati naa duubduufu mitiyeera. Haa harka kee galuufi mitiyeera. Ana irraa kafaladhu ibsa irraa kafaladhu cafaqi qabiiti yoo inni fite yoo mucaa dachaa sin gadhiisisi qabii akkana godhe an shaklak azala deemtee warri akkas jettu sun xorxor mee fuudhi ka kottuun harkaa fuudhi akka albaatu sanii fuudhi kottuu fuudhi booti jalli gaanurraa koo fuudhi siifi ibsalleen warri azala teette baq jettu humnaan wanni dhufu tokko hin jiru karaa nagaatiin malee nagaa isatti deemeera jira wayana wal agar kastaana wal agar mee waan ati fidduun silaa garuu na eeggadhu asii achi ta isaa laaftuudhayyuu nyaataa hidhaa dargam hidhaa mee in hangan isa itti dabalu gaafa ibsaan harka gale qabamee kanatti kana fuula keessan dura qabeessi ni gadhiisa. Hangasii haa nyaatu haa dhugu haa taa'u hidhaa. Nan hidhaa duubama kana haa taa'u. Asii achi jaanuun argitan yoo barbaachisaa ta'an oliin kuchisiisa. Isaan iyyuu nan kuchisiisa bo'an. An sabaatan na biran jiru. An taphni akkanaa kun dhaabata taanaan dhaabatu. Tapha akkanatti taphattan kana narra dhaaba. Ani hin danda'u akkana. Wal kuchisiisuu malee. An tapha qoosaa isheen qoostan kun nan dalaguwan. Gadi naan taruwan. Eenyu ol ta'e mana isa fitansa inni eenyu. Leenji kiyya goota gaa jagina harkaan qabi maamme ukkana godha. Shaklak. Ura mana dadhame. Takka itti nyaatu fi nyaatu malee nyaattee ta'uu daantu malee tasammuun yaanne guutuun nu rakkise nuti yoom namni sammuun yaadu yoom nu dhibe. Takkaa dhiiran argine. Akana ofirra albaati guutuun isii. Kanaaf ibsaa sii gabaabsaa kara xumura kenna waan dhaamatti yoo qabaatte kunuun dachaasis kana kunu akka isin argitan kanatti. Habiibi an amma si gadhiise ibsaa fedha. Ibsaa adduubeetiin si gadhiisuu fedha maal jettaati? Si jijjiiruu isaan. Dubbachuu jiraara. Nagadisi. Wallahi gad sindisu abadan. Si jesan yunu si kuchisiisa malee asii achi gadi sindisu kana ofii himeetis
Negaan taa'e irraa asuma keessa hidhaa kana keessa. Inus min kuturii siidhaa yoon akkana duuba nama hidhaan san argitee akkasii siidhaan safaatan hin jiru. Akkana gasi dhiisettee dhima yaadee abadan dhima yaadee gadi si dhiisu. Mee maal jedhe? Si dhaggeessaa anagaa ana jedhe ana jette. Oduu si ajjeesuu barbaade gaatan si kuchisiisan. Daqiiqaa takkanatti sakandii takkanatti hin fudhattu. Takka shugguxii eessa geettate amma gabaamatti. Shugguxii bakka keetti nuukii miti. Shugguxii bidii bakka kana jirti jedhiiti bilisaan gasiisa. Shugguxiin eessa? Eessa jirti? Eessa jirti? Abiddan shugguxii yoo fide ibsa kennite? Mootummaa kennite? Kanas ibsaan bitee bakka buusee si fudhata. Shugguxii gadhii hin jirtu jedhee mireen ani kan barbaadu shugguxiidha bar. Bitaa irraa isin yoo barbaadan shugguxiin fedha. Hin jirtu. Akka ati asii baatu lala. Hanga shugguxiin argamtutti hin kennu. Gowwaa soqatu ibsallee. Nama manatti isaa fidu. Nama hudduu isaa eegee dhiqu deemee haa barbaadatu. Anaa miti maammee miti. Maammee miti habiibi haa. Isin himeetiin jiraan dhugaa jirtu. Okay? Amma shugguxiin of eega. Maal jetti? Shugguxii ibsa naafitiiti mucaa gabaamatti fandaan tuminiiti hawaasa pappap hin jedhiniiti. Pappap jettee humna magaalaa walii garagalchitee maammee adduu bu'uudhaaf humna yoo inni mana ol seenee akkamitti akkati yaadduun na dhibaa bara.